Iddoo dogoggorree moo namichi Simeeraan jettee na fere? Mooraa kana keessa iddoo kaameraan waraabnas malee eessatu jira ree? Meni eegna yoo nuuf ta'eef garuu iddoo chasumaadha. Yaa Simeera, waanuma Simeeraan jettee amanuun nama rakkisa. Wayyoo haadha koo asirtuusi. Kulitti beeratti dhugaa waaqaa na of galchaa jiruu kennii fayyadaman maqaan isaa beelulitti beera. Keenan irra dhufu. Na of galchaa dhugaa. Ayya. Simeeraan qoostammoo sibiti kana sitti walitti nu qabe. Silayyuu nuti si amanuu balleessa. Maal fakkaatti kun? Simeera, beektaa miteetti bara kee nama hin taatu. Ammaalin godhee dhugaa fidee dhufuuf yaaliin ture. Boqonnatti fayyadaman gochuu danda'a reemman. Na hubadhaa. Erga yoomeeti boqonnaatti bahanii gara manaa galuun kan danda'ame. Dhugaadha. Mana barumsaa irraatti isaatti boqonnaatti galuun ni danda'ama moo? Ansinitti meera gurbaan qofaa wayiti jedhee silayyuu. Quufuun isaa sadarkaa mana barnootaa walakkaatti kutanii galuu irra gaheera jechuudha. Abboochaan ta'e jeenaachi akka isa gaafadhamaatti naga jedhena. Keenan har'a miliqxeetta jechuudha. Guyyaa biraa hin miliqxaa kin agarra. Osoo asumnummoo faasee guddaa dandeessi deemee. Ansarra yeroo galuun qaba nagaan ture. Shayyoo namiitii wajjin jirti kanaaf ani mootii biraan ture. Na dhibdu sun garuu waan keessa. Ati akka jiru keeniin si jaallatuuf jettee anaan jiru keenitti ergitanii. Firaansi immoo meetii jiru keenitti ergite. Mucaanoo kana gidduutti rakkate. Inni ilaalla garuu abbaan jirtu. Simeera. Oo fedhi. Waan shakkii jedhamu kicha kana galchitu hin barbaadu. Eenyutu mo'ataa inni ilaalla hin jedhamu. Situ injifata jabaadhu jedhama malee. Arbol qaban gidduutti sanatu mo'aa kanatu mo'aa jechuun nan ulfaata. Kanaafuu arbol qaban gidduutti margatu miidhama akka jedhan sana gaafa isin wal qabdanii akka qabni biraan miidhamneef of eeggadha. Simeera. Maaloo callisi. Tole sana dhiiseera maala. Amma callisii deema. Isa dhiisime akkam ture irra olmaan kee jiruu keenii wajjin. Gaariidha garuu anaan haalli jiruu keenii fi Simeeraa baay'ee manatti hin tolle. Yeroo jettu naaf hin galle. Maal jechuufidha? Ani hin beeku garuu fuula isaarra waa tilmaameera. Akkamitti akkas jechuu dandeesse? Maal seeti? Sila yeroo jiruu keen faana taa'aa turre dhuftee ture. Yeroo isheen dhuftu jiruu keen lafuma ol ka'ee simachuu qofatu isaa hafe. An kana nama nu dhiisimeetoo. Simeeraan jaalallee qabaachuu mitiitii hiikaa masaayyuu waan beektu miti. Nana mana isheen gungumaa jaalallee jiruu keen jennu sanaan taatu. Nan xumuraati mee na xumursiisi. Tole meetti fufi. Ati nama jajjeen beektu Simeeraa akkamitti jajje jedhee gaafadhee jennaan yeroo namni hamaa Simeeraa nattaasa natti hin toluu naan jedhe. Mee egaa kun waan tasa ta'edha moo? Lakkinni kun yaada keeti. Anaan garuu tasumaa natti hin fakkaatu. Garuu shakkuun kee gaariidha. Kanaaf ammallee itti fufi. Amma yaadeen ol na boonsaa jirta. Hin yaadda'in jiruu keen kan kee goone mooraa kanatti agarsiifna. Tole abdiin godhadha. Ammas waan si barbaachisu jira nannatti. Tole firiiku naaf jiraadhu. Ammaaf qarshii natti naaf ergite gaadha. Waan na barbaachisoo jiraate immoo sitti hima. Ayyee nagaan ture. Amma gara fedhii kee deemuun qaba. Tole Firaansi yeroo gaarii.
Waad akkamatti jirtaa? Jira boos gidduu kana baay'ee mana jalaa calliste. Maali rakkootu jiramu? Homaa rakkoon hin jiru. Qarshii barbaachisu moo sii galcheera miti? Eeyyeen innollee qabeera. Waan taaraa waan hin hojjedhu maaltu jira? Amma hojii tokko sii kenna. Innis of eeggannoodhaan waan raawwatamuu qabudha. Of eeggannoo irratti ana manamaadha mitiire? Na beektaa? Isa sirriitti hin beeka. Akkasumas feenet gara hojii ishee bobbaatee jirti. Amma ishee argachuu waan hin dandeenyeef ati sirriitti waan magaalaa kana keessa taa'aa jiru hordofi. Isa kun ammayyuu tan jira. Waa'ee poolisii gara ijoollee keenya bosonaa deemtee jirtullee sirriitti faana dha'ee hordofaan jira. Baay'ee gaariidha. Ishee irraa xiyyeeffannoo kee hin kaasin. Garuu homaa tokko fiduu waan hin dandeenyeef immoo hin sodaatin. Ayyee boos hin sodaadhu. Garuu dhiifama guddaa horsittaa sa'uu kollee hin ta'iniitii gaaffii tokko si gaafachuu nan barbaada. Na gaafadhu rakkoon hin jiru. Ijoolleen bosona keessa jiraatan sun eekkaan isaanii maalidha? Maal hojjetachi achi keessa jiraachuun isaanii maaliif barbaachise? Kanaa booda isaanitti dhiyaachuu waan qabduuf sitti ni mana dhaggeeffadhu. Ijoolleen bosona keessa jiraatan sun qofaa isaanii miti achi keessa jiraatan. Abbootii isaanii faanidha kan achi keessa jiraatan. Isaaniin achi gochuun kiyya waan hedduuf na fayyadeera. Yeroo nama seera koo cabsu argu isaan biratti ergina adabbii kennaaf. Bosonicha akka manaadhaatti itti fayyadamna jechuudha. Jarri sun achi keessa jiraachuun isaanii baay'ee nu fayyada jechuudha. Ammana dukkanaatti nama hin gidirsu. Iddooma itti jirtutti jiraachuu isaan jibbisiisa. Abbootiin isaanii amma garam deeman? Humnoonni magaalaa kanaa poolisa nagara keenyatti erguuf yeroo karoorsu dafee iddoo jijjiireef. Amma isaan fagaataniiru. Ijoolleen isaanis bakka isaan jiran hin beekan. Ana duwwaadha bakka isaan jiran kan beeku. Amma waan itti ajaju godhi. Tole na ajaji. Ajajamuudhaaf qophiidhaan. Heeraan intalli jedhamtu mana barnoota sadarkaa lammaffaa afaan Oromoo naannoo keessanii sana kutaa 10 baratti. Ba'uuf galuu ishee akka hordoftuun barbaada. Yeroo gabaabaa keessatti ishee bartee fixxee na beeksisuu qabda. Ayyaa ta'u garuu suura ishii akkamitti argachuu hin danda'a? Amma teelegiraamii gubbaatti siif maxxansa. Of eeggannoodhaan godhi waan gootu hunda. Boos ammas dhiifama wajjin jecha intala kana hordofuun maaliif barbaachise? Waad inni kun sin hin laallatu. Waan asiin jedhe qofatu muri. Ayyee guyyaa muraasa keessatti eenyummaa ishii fixeen fidee siif gabaasa. Ani eenyummaa ishee sirriitti hin beeka. Eenyummaa nama dogongoraa bartee dhuftee akkanatti hin dhiyaanne. Erga eenyummaa ishii ati ni beekta ta'eeti ani baruu maaliif barbaachise? Ishee akka sirriitti hordoftuuf na barbaachisa. Heeraniin shaashara wayyaa ishee akka namni tokko tuqu hin barbaadu. Akka nu odeeffataa jirutti immoo namoonni ishee barbaadan baay'achaa jiraachuu isaa dhageera. Dhiira tokkollee kan ishee dhibbisu arginaan garaan laafiniif tarkaanfii gaarii irratti fudhadhu. Ayyee keemboon akkuma tiyyetti nan godha. Ammuma irraa eegali. Inni akkuma siin jedhattedha. Wanti jijjiirame hin jiru. Garuu kanaan booda bahuuf galuun kee sirriitti na galcha. Dhugaa keeti jaarra. Dhuguma situu akka obboleessa kootti na to'achuuf immoo Hagas mara si gammachiisa moo? yeroo ijoolleen hiriyoota koo obboloota isaanii faana yeroo dabarsan baay'ee ofitti naafa bari. Ani akka obboleessa kee hangafaatti ifadhee si aarsee deebisee immoo dhiifama si gaafachuu si waliin kolfee taphachuu wanta inni naamne sitti fakkaatas? Maaliif reeka yeroo hundumaa na dheessituufi? Amala kee keessaa isatti haadha keenya jibbitutu na aarsa. Firaan siroota akkas gootu baay'ee na gubana. Ani immoo sitti immoo iddoo abbaa keenyaaf qabdu baay'ee na aarsa. Keessa darbee jecha ati sila guyyaa fayyadamte immoo ittumaa na mufachiiseera. Argitaa garaagarummaa keenya. Ati abbaan kee qarshii barbaade waan sitti baasu miti kan isa jaalattu. Anaan ammoo na gargaaruu dhiiseera. Lekkuma waan natti hir'ise hin qabu. Ati abbaa keenya irraa qarshii fudhachuun barbaaddu. Armee mararfatta. Eeyyee. Abbaan keenya qabeenya inni fidu qabeenya karaa dargaati. Harmeen koo ammoo dafqitee dafqa ishee xuruurfatteetiin qarshii argatti. An kanaafan harmee koo qofarraa gargaarsa barbaada. Turi. Abbaan keenya dhaabbata dhuunfaasaa keessa miti immoo kan hojjetu. Kun maal isaatu cubbuu qabaree? Miti. Dhaabbata inni qabu sana dhalattii hanga umurii har'a jiraatte kanatti ija keetiin argitee beektaa? Natti beektaa iddoon dhaabbata qabu.
Yeroo hedduu waan biisii ta'uuf malee abbaan keenya dhaabbata dhuunfaa isaas nu barsiisa jedhee yaada. Nutis immoo isa gaafannee hin beekne. Ani dhaabbata cubbuudhaan maca'e kan abbaa kooti jedhetu nima. Jaarraa kana booddee waa'ee abbaa keenyaaf jechoota barbaachifne akka fayyadamtu hin barbaadu. Haa ta'u dhiiseera. Amma eessa deemaa jirta? Hiriyaa koo fidhii keetti bira deemuun barbaada. Erga yoomiidha kanatti manaa baatee hiriyoota kee faana yeroo dabarsuu jalqabde? Amma barattuu kutaa 10tiim. Hiriyoota kee faana wal arguudhaaf umuriin kee hin geenye jechuufi? Amma guddattee qofaa kee manaa baatee magaalaa deemuu eegaluufi ka? Eeyyee, rakkoo qabammoo? Eeyyeen Firaansi rakkoo qaba. Akkuma kanaan dura maatii keessa eenyummaa keessa namni hin beekne hafuura kee dhufkattee barnoota kee qofaa irratti xiyyeeffachuu qabda. Akkuma durii akka hiriyoota malee qofaa koo jiraadhu barbaadda moo sitti meeraam? Kana booda wanta na miidhuuf wanta na fayyadu adda baasee beeka. Hin beektu Firaansi. Hin beektuun siin jedhe. Na dhageessaa? Kanaan booda fedhii keetirraayyuu nan dhageessu taanaan sin fageessa. Isheettis haa ta'u nama tokkotti. Eenyuun akka taatee fi maatii akkamii akka qabdu dubbannaa dhuma kee ta'a. Jaar, eenyummaa adda ta'e maal qabna nuti? Maaliif kan hiriyoota koo jalaa of dhoksuuf? Isa yeroo namummaan siif galuu nu batta. Amma deemiit ol deebii manatti. Baay'een gadda. Ol deebi'uu hin danda'u iddoon deemuu hin qaba. Firaansi kana caalmaa nan aarsin. Ol deebii manatti si jechaara. Uff, amma yoomitti garuu kanan akkasitti jiraadhu. Amma yoomitti garuu kanan akkasitti jiraadhu. Isa siif hin beeku ol deebii manatti. Booni akkamati jirta? Jira soonii kun akkamitti? Maali taatee baddee amma kana? Sayyuu immoo baay'ee jijjiiramteettis. Booni waan baay'ee ulfaataa keessan ture. Amma bifa namummaa kootti deebi'aan jira. Yeroo sana baay'ee miidhamee ture. Amma garuu yeroo miidhama sanaaf ta'ee yaaduu osoo hin taane yeroon itti hiiraniin harka diinaa keessaa baafadhu. Waaqayyoo ko sonaaf waa'ee hiraniif waan haaratu jira moo? Mee natti maaloo dhaga'uun barbaada? Maali dhennati harka diinaati ishee baasuun barbaada jettu kun? Eeyyeen booni waan haaratu jira. Argita rifeensa koo kana. Handaa'imummaa koo irraa eegalee nama rifeensa koo tokko hin jaalladhuun ture. Garuu amma rifeensa koo baay'ee jaalladhu. Sibiilaan narraa muran. Akkan du'uuf bosona guddaa tokkotti na hidhanii na gidirsaa turan. Booni dhugaa waanan jedhee sitti muudu. Bitaan natti galaa jira. Sonaaf maal haasa'aa jirtaa? Bitaa sitti hin galin. Isuman sitti na guyyaa sanadha kan akka heeran lubbuudhaan jirtu natti himan. Eenyudha kan sitti himu? Yeroo sana nama sana akka salphaatti maaliif gadhiiste? Harki koo duubatti hidhamee ture. Namicha sana qabachuu mitiiti. Fuuluma isaayyuu hin yaadadhu. Jechoota isaan sammuu kootti fe'an qofatu sammuu koo irra iyyaa jiraata. Jechuun ammallee naaf ifan ture sonaaf. Akkamittiin jechoota isaanii na yaadadha garuu fuula isaanii yaadachuu hin dandeenye nan jette. Akka na hubadhutti namichi akka isaan na qabaniif ajajji sun lubbuu daa'immanii gurguree waan jiraatu natti fakkaata. Kan isaan na qabanis nama dogoggoraniitudha malee silaa gadi nannisan iyyuu ture. Maqaa uumamaatiin sonaaf namni akkamitti lubbuu daa'ima uumaan beekneetiin taphata? Siif galaa jira garuu wanta taasisaa jirtu kun. Eeyyeen booni waanan dubbataa jiru sirriitti hin beeka. Daa'ima du'a oolchi jedhamte du'a oolchite qabdaa jedheetu na gaafate bara. Akkanumaan beekne yeroon itti mus baay'ee haare. Maqaa yeroon obboleettii koos natti kaasitu ammatti akkan ishee argachuu hin dandeenye garuu akka isheen lubbuudhaan jirtu natti hima. Maqaa uumaan sonaaf akka ta'asaa jirtu kana taanaan namichi kun nama baay'ee cubbamaadha. Kanaafuu osoo gara waajjira poolisii deemtee gabaastee wayya. Eeyyeen namtichi amman sitti himaa jiruun ol yakkamaadha. Garuu waajjira poolisiitti himachuudhaaf odeeffannoo guutuu si barbaachisa. Odeeffannoo guutuu hin qabdu taanaan siinis rakkoo biraa keessa si galcha bara. Edaa innis jira. Garuu sonaaf akka fedhellee haa ta'u namicha kana barbaannee argachuu qaba. Ansilas kanan jiraataa jiru heeraniin argadhee ekeraa abbaa kootiitiif ekeraa armee kootii gammachiisudha. Boolla inni lixeen qotee isa baasa. Ansilayyuu jiraattuu du'eera. Kun kuma du'an sodaattu. Jabaadhu sonaaf. Ani isaan gan danda'u waan hin danda'uun si cinaan jira. Boonti yeroo hundumaa cina koo waan jirtuuf
baay'ees galateeffadha. Hin barbaachisu soonaaf. Nan beeka guyyaa tokko jireenya agabuu daandirra sitti qorraa eegochaa ho'aan waadamaa osoo qabeenya abbaa kee baadiyyaadha ormitti fayyadamu heeraniif jecha dabarsaa jirtu kana xumurtee uffee jettee boqottee teessu anaanis na galateeffachuu dandeessa. Ammasitti garuu jabaachuu duwwaatu nurraa eegama. Sichi waan meeqa waliin dabarsina yaaddeen soonaaf. Dhugaan siin jedha obboleettii ko. Baay'een si jaalladha onnee koo guutuu. Osoo dhufee magaalaa kana keessatti siin barree ta'eetii shoona lubbuun jiraachuun koyyuu shakkama. Yeroo hundumaa na cinaa waan jirtuuf siin galateeffadha boona. Ameen soonaaf. Atillee jireenya koo keessatti hiika guddaa qabda. Baay'een sitti boona. Booni garuu takka waa'ee maatii kee natti himtee hin beektu. Garuu yoom natti himtas? An dhufee gadi taa'ee jennaan waa'ee heeraniitiin nan gaaffii eegale. Turi, booni maatii akkamii qabda? Jireenya akkamii jiraatu? Eessa jiraatus? Sana qabatee ni qabu. Booni? Soonaaf maal goote ture? Garuu ana maas hin dubbanne. Turi, agas mara maaltu ishee aarse? Akkas jechuun booniin osoo quuqama maatii ishee qabduutu waa'ee obboleettii koo heeran dhiphatti jechuudha. Edaa namni hundumtuu inni dhokfata malee eenyummaa addaa qaba jechuudha. Obboleessa ko. Kun gurbaa dheengaddafanni miti akkamittiin na yaadatee gara koo dhufuu danda'e. Moo dogoggora qoricha turii isarraa badu kennineef akka hin taane qofa. Wayyoo waadaa akkas taanaan keemboon nuuf xumuru isaati. Osoon si waamuu yaadaan baddee rakkootu jira moo? Maali na beektamoo? Lakki obboleessa koo anoo sin beeku. Garuu Tole garuu maalidha ree? Maal irraa barbaadde? dhiifama obboleessa koo. Yoo naannoo kana jiraattu ta'eef jedheen gaaffii tokko si gaafachuu barbaade. Amma waan barbaadde qofa na gaafadhutti asii deemi. Tole. Mucayyoo tokko akka isheen naannoo kana jiraattu dhaga'een ture. Garuu nama hedduu gaafadheera. Amma ammatti namni ishee beeka naan jedhu illee hin jiru. Ati yoo akka tasaa beekta ta'eef jedheen si gaafachuu barbaade. Waggaa meeqa barbaadde? Waggaa 2 guutuu barbaade. Garuu ammas abdiin kutadhu jedheen barbaacha isheetti fufe. Suura ishee qabattee jirtaa? Lakki qabadhee hin jiru. Suurri ishee kan na bira jiru kan ishee waggoota 10 dura maatii qofaan akaatedha. Akkamittan suuraa waggaa 10 dura kaa'ame baadhee ishee argachuu danda'a jedheen manatti dhiise. Yoos akkamitti argachuudhaaf yaaltaree? Isaaf fedha kan ishee barbaadu natti cime. Dhugaa odeeffannoo gahaa waan hin qabneef baay'ee dhiphadheera. Isheen maalitti siif oolti? Isheen anaaf obboleettii koo tokkittiidha. Tokkittiidha gaafa jettu. Ishee malee obbolaa hin qabdu moo? Yaa obbolaa. Obbolaa dhiisiiti. Maatii kooti jedhee nama ni badhuyyuu ishee malee hin qabu. Akkamitti abbaa faatii kee hoo? Isaan lubbuudhaan hin jiran. Oo nama gaddisiisa. Maal ta'anii du'an? Inni seenaan isaa baay'ee dheeraadha. Maal yoo na gargaaruu dandeessiif na gargaari. Obboleettii koo argachuudhaaf hawweera. Mee maqaa ishee natti himi. Heeraan jedhamti. Maal? Hirannaan jettee? Eeyyiin heeranii siin jedha. Fuula kee yeroon ilaalu nagaa natti hin fakkaatu. Rakkootu jira moo? Hin beeku siin jedheera. Amma na raadeen biraazar. Solee amma naan deema. Garuu yoo namni akkasii si qunnameef maaloo na dubbisi. Nama dhiba. Keemboon kana waan beekuuf akkana eeran barbaaduuf na gorsa jechuudha. Turi garuu eeran keembooniif maal taati? Gurbaa kanaaf erga obboleettii taate keemboon hoo maalaa gootuuf ishee barbaada. Sirriitti adda baasuun qaba.
ajaja. Maaltu jira waan haarawaadha? Waa'ee heeraniif waan haaraan jiru garuu Erga waa'ee heeraan waan haaraan jiraannetti maaltu jira waan haaraa? gurbaan yeroo darbe bosona keessatti fannifne ture. Maayidha gurbaan eegata fannistan? Natti himi. Innis heeran akka barbaaduuf natti himee ture. Waan akkamitti isa faana wal arguu dandeessu? Karaa irratti natti dhufee na gaafate. Anis akkan ishee hin beekne hin deebiseef. Kanaaf heeraniin argachuuf ammallee yaalaa jira jechuudha. An barbaadee dhabee abdii kutatee waan callisee natti fakkaate ture. Ati callisiitii barbaacha keetti fufi. Garuu irra deebiidhaan dogongortee sonaatiin akkan argite. Tole waan ati jette hundumaa raawwachuuf qophiidhaan. Waa'ee heeraniif ammallee wanti haaraan hin jiru naan jette miti? Eeyyeen boos barattoonni mana barumsaa sanaallee akka nama maqaa heeran jedhamu hin beeknetti dubbatu. Tarii mana barnootaa dogoggorte se'een shakka. Waadha eenyu akkan ta'e baruuf sichitti hafa jechuudha. Dogoggoruu jechi jedhu na biratti hin hojjetu. Ofii keessanitti nama daaluu eegaluuf immoo Ifamaa ajaja waan natti fakkaateefidha. Na of galchi. xumurtee tasaanan bilbila koo cufuuf gara hojii keetii deemeetis. Tole garuu poolisitti bosona keessa jirtu sana akkamittiin baasuu dandeenya? Nyaata ijoolleen keenya nyaattullee nyaachuu diddee akka rakkisaa jirtu odeeffadheera. Isaan hafiiti. Xiyyeeffannoo kee heeraan qofa irra godhu. Tole boos yeroo gaarii. Obboleetti Wayyee maalaa ajajam? ulfaadhu. Ana gasmara nama kabajanii ajajamuufiif gaafatan miti. Waan na kabajeef kabajaa argadhu. Rakkoon qabu. Namni irra keessa isaa miti kan madaalamu. Nama ta'uu isaa qofaaf kabajuun gaariidha jedhee namana. Ulfaadhu obboleettii ko. Yaada guddaa qabda, yaada kee jaalladheera. Amma garuu gaaffii tokko si gaafachuun barbaada. Tolee na gaafadhu maal ture? Mana barumsaa keessan keessa namni maqaan ishee Heeran jedhamtu akka tasaa yoo jiraate si gaafachuu barbaadeen namatti beektu. Maqaa kan yeroo jalqabaa farran nagee mooraa keenya keessa nama akkas jedhamtu hin jirtu. Dhiphinni koo guyyoomuma xumuramaa laata? Ture ati ishee maaliif barbaadda? Isheen immoo maal siif taati? Isheen anaaf obboleettii koo tokkittiidha. Erga narraa adda baatee as gara magaalaa kana dhufteetii ishee argee hin beeku. Inni immoo yeroon isaa fagaateera. Obbolaa taatanii akkamitti amma kana fagaattanii jiraachuu dandeessani? Maatiin keessan immoo eessa jiru? Maatiin keenya lubbuudhaan hin jiran. Anaaf Heeranis kan nuti adda baane erga maatiin keenya lubbuudhaan nu biraa darbaniiti. Baay'een gadda obboleessa ko. Haadha sabbaas hin qabdan jechuudha? Eeyyeen haadha sabbaas hin qabu. Kanan qabu. Obboleettii koo tokkittii Heeraniin turte. Heeranis erga abbaan kofaatii koo du'anii booddee ijoollee ollaatii wajjin taphachuudhaaf gadi baate. Gonkumaan ishee biraa fi qofaa ishee gadi baatee hin beektu. Guyyaa sana garuu qofaa isheetii kan gadi baate. Obsi obboleessa koo hin gaddin. Jaaladeensitti fakkaataa kanan gaddu. Ture ati guyyaa gaafa sana maaf ishee biraa hafte? Armeen koo yeroo lubbuudhaan jirtu. Daakuu sukkumteetu baala keessa gootee Heera irratti tolchitee nuuf kennite turte. Heeran daa'ima taatee osoo jirtu yeroo armeen akkasittiin tolchitee nuuf laattu baay'eema tokko gammaddii turte. Baay'eema jaallattis. Yeroo armeen akkasittiin daabboo tolchitee nuuf laattu gammachuun Heeran daangaa hin qabu ture. Guyyaa gaafa qofaa taphachuuf baate sana irra deddeebitee waa'ee armee fi abbaa na gaafataa turte. Baay'eema gadditeetu turte. Jecha ishee keessaa maal akka yaadadhu beektaa? Mee natti himi maal yaadatta? Abbaa fi armeen dhufanii ati armee koo jettee
Ani immoo abbaa koo jedhee yoom irratti wal lollee taphannaa naan jette. Ani isaan yaadee yoom dhufu naan jette. Anis yaada kana akka isheen dagattuuf jedheen mana keessa olii gadi fiigee daakuu qopheeffadhee nyaata seenan meeshee harkatti jaallatu sana hojjechuuf mana keessa olii gadi fiigaa ture. Osoo mana keessa olii gadi fiigee abidda faa qabsiisu heera rafuuf kaate hin mugde. Raftee ammoo hirribaa dammaquu waan isheen hin jaallanneef amman xumurutti akka isheen ijoollee wajjin taphattuufan gara ijoolleetti ishee erge. Ariifadhee daqiiqaa muraasa keessatti xumuree yeroon ishee waamuudhaaf gara ijoollee deemu heeraan hin jirtu. Waaqa koo seenaa akkam nama gaddisiisuudha. Wanta hin daganne maqaa namatti na ufaamu maqaa soonaaf jedhamu naaf moggaastee turte daa'ima mataatee osoo jirtu sammuun dheeraan adda ture. Soonaaf maqaa jedhamu kana guyyaa isheen naaf moggaaste guyyaa sana ture. Yeroo han deemii taphadhu jedhuun ammoo obboleessa koo sin jaalladha naan jetteetu deemte. Oh my god. Akkamitti akka yoonaatu isheen argatiin jiraatte? Dhuguma jette. Ani hirkini ishee dhabee jiraachuun narra hin jiru ture. Garuu maal yaade beektaa? Yoon du'e abbaa koo bira deemi. Abbaa kootiin intalli keetii baay'ee jaallattu eessa jirtiin jedhaan. Armeen koo yoo na gaafatte yoo eessa jirti jedhan jedheen deebisaaf. Kanaafan du'uu sodaadhe. Malee duwwaa na jibbisti fakkaata. Dhugaadha jiraachuun irra ture. An nama jiraachuuf malu miti. Yookiin obboleettii koon arganne yookiin du'e abbaa koo bira deeme an nama gatii qabu miti. Maqaa gooftaan akkasachuu koo miti. Nagaan ture. Waaqayyo si haa gargaaru. Obboleettii kee akka argattu immoo abdiin qaba. Ameen. Ajaa'iba! Adda namni wayii jijjiirameera. Isa dhugaa irra siin booneera. Yeroo jettu maaltu uumame? Isa dhugaa akkamitti akka mucaaf gaddite nama ajaa'ibsiisa. Kana dura nama akkasiin fakkaadhu jechuudha? Lakki akkas miti. Erguma jaalala jiruun keen raasii qabee malee duraallee nama gaarii turte. Fedhii keeti. Amma callisii deemi. Ayyee tole haa deemu. Filannoo akka tarra kiyyaa keetiin na guddi maaloo maaloo dhiisni. Simee rasti dubbii isaa bara. Al tokko tokko jiru si badhu waan namni jedhu. Ajab! Atis gammada mataa ta'e na gorsaa jirta moo? Ani si gorsaan jiru waan natti fakkaate sitti. Garuu na agarte kiyyaa keetti akka natti taphateetti naftu inuma na agarsiisa. Balleessaa keef isheen adabamti moo? Maaliin balleesseen? Situ sababa isheen jaarraa jettee qofaaf dubbii fudhatee fiigee qaba. Kana hubachuu kan qabu si dhagaa. Maal goote ree kiyyaa keeti? Waan si galchuun qabu. Ulfina koo gadi buusteen bara. Soodduun ta'e. Yaa Simeera, amma ati baay'ee of kabajuu dhiphatta miti? Inni kun dirqama biraazar. Ati of kabachi. Haa ta'u deemis. Kam jirtu? Nagaa keenya maal si gargaaru? Baay'ee nama wal bira bareeddu. Isa sana ilaallatu. Waan nutti himte nutti miti daandii keenya irra ture. Garuu nu lamaan keessa eenyutu irra sitti miidhage? Lamaan keessa nu gaariidha. Isa dhiisaatii maaloo nama Heeraan jedhamtu naannoo kanarraa beektu? Maqaa gooftati maalidha maqaan akkasii? Kutaa jaafatee akka barnoota lammummaa haala gaarii keessatti baranne malee kan gimbii barraan maqaan akkasii. Miira bareedaa aarii. This is my teacher John. Moo maal jette amma? Dhuguma kee jette bara. Ifama akkam wanti beektan maaltu jira? Turi maal barbaadachishee maal si taate? Beektu moo maaloo? Gaaffiidhaan hin deebisin. Waan isheen dura si gaafatte deebisi. Tole, obboleettii Raakootiiti. Iddoo adda addaatti guddatan. Heeraan koo akka isheen naannoo kana jiraattuu fi mana barumsaa afaan Oromoo naannoo kana jedhu keessatti akka barattu
dhagayeetti barbaaduudhaaf as dhufe. Nama dhibuu garuu yeroo boolota isaanii iddoo adda addaatti guddatan. Baay'ee nama gaddisiisa garuu. Maqaa heeraan maqaa dhamoo sanna raajii. Makittimmaa jaalatteedha. Nagaa miti moo ijoolleen osoo manaan jedhiin kophaatti na dhiisanii deemanii. Hoo Maarreen intalli jaalladhu hiriyaa obboleessa ishee faana barbaaditi. Ture mee dhuguma yaaduun koo noora. Achi na funaani kaa jetteetu simu mucaa waa'ee dhaan nu gaafate yemeerra. Gurboo achitti dhiisnee dhufeewwa. Ta'uu isaan oolu. Sun ga'in dulloomne akkam goonaadha. Wanti godhamu hin jiru. Sodaafatti dhuguma nama gatii qabu miti. Isheen sodaafatti nama gatii qabu miti. Heeraniin obboleettii kee illee barbaaddee argachuu hin dandeenya. Obboleettiin kee lubbuudhaan jiraachuuf lubbuun jiraachuu dhabuu ishee iyyuu miti. Amma garuu heeraniin argachuun godhe qaba. Dirqama. Hin ta'u taanaan tarii yoo isheen abbaa haadha ishee bira deemtee ta'e achi deemee gaafachuu qaba. Lubbuu koo kennuu qaba. Heeraan. Kana booda garuu bu'uumaan tokko bu'anaaf jabaadhu heeraniin argachuu qaba. Heeraniin argadhee karaa abbaa kootii karaa haadha kootii boqochiisutu narra jiraata. Har'as adhumaa deemeen jiruu kenniin akkan jaalladhutti hima. Guyyaan irraa guyyaan itti jaalala isaaf qabu jiruu kennitti ibsadhuudha. Tasuma irra dabarsuun qabu. Hin sodaadhu. Humna horachuun qaba. Har'a jiruu kenniidhaan sin jaalladha jechuun hin qabu. Har'a jiruu kenniidhaan sin jaalladha hin jedhuun taanaan karaa isheen ittiin na dursitu waan an beeku hin qabu. Akkuma simeeraan jette Firaansin tuffachuu hin qabu. Waan ishiin gootu hin beekamu. Har'a dirqama itti himachuu hin qabu.
qabdure maaf deemte. Nagaa kooti jiru kee anatu si faana dubbachuu barbaadeeti. Waan ani qofaatti taasisuu hin qabu. Fedhii keeti maaliidha waan itti qofaatti nama risistu kun? Na dhibaa jirta bari. Maal seetee jiruun keen? Fedhii keeti. Firaans. Maal ta'a jirta? Naaf hin galle. Firaansi? Yoo natti hafee maal sitti muune? Nagaan ol yeroo baay'ee nagaa.